sotoonu fe nama noodani bari Yesuusin hin argani bari jar aslan. Amma kaluu kana hin dhufa jedhanii zamoona kana waan argan. Eetti jala miliku kaayoo dhufe rabbitu jaratti fuudhe. Wallahi daddafa milika jedhee nani. Yeroo dhufe jedhee akka amma kana miti dubbiini. Yeroo dhufe ani rabbii miti jedha. Ani hin duune kunoo ila kunoo na laala ila kunoo ani hin duune isiniin jedha. Yeroo dhufe jedha ammoo gana masqala caccabsaa isin kijibarra jirtan isiniin jedha jaran sirriin jirtanii islaamummaa malee hin qeebalu ammoo. Hagguma namni kun warra rahmata isinii godhu yoo hin godhu. Daddafa jala milika yoo dhufe isiniif hin tolu. Garuu isin wamaa illee hin godhu. Laakiin amantaan kun ammoo soba akka ta'e wanni kun sirrii akka hin ta'e osoo isinitti hima. Durallee himeetiin jira inni durumallee sirriitti himeetiin jira maal ani ulfinna mataa kootiin barbaadu ulfinna isana ergee barbaada malee jechuun jira. Anaan adii isaati rabbiin gabbaraa ani ergamaa rabbiitii jedhee macaafuma keessa dubbatee jira. Gadi jedhee rabbiif sujuudee rabbi isin ammoo isin jettanii jarri maal jedha isin fakkaate fakkeenyaaf akkana godhee jedhan. Garuu inni gad jedhee sujuuda godhee rabbitti boo'ee yaa rabbi naa garta kunu ani rakkina keessa bu'ee yaa rabbi rakkina keessa na baase jedhee yaa rabbi eegasani ammoo mataan illee gad jedhee bar fuuraan kunu irra gad akkanatti akka dhiigaatti irra gad coobee yaa rabbi kunu rakkina keessatti na agarte yaa rabbi rakkina keessa na baase jedhee kadhate. Ya Rabbi rakkina keessa na baase. Rabbiin ammoo eegasanii jarri maal nuun jedhan rakkina keessatti rabbiin darbee dhiiseedha. Ustaaz Awwal. Yesuus maxxalanii warri piroofaayilii godhatanii walitti maa jiru malee jarri musliimootatti immoo eenyutti mugaa Yesuus maxxalii nuun dura qophoofnee taa'aa jirra. Jaratu wal dammaqsaa jira malee karaa dhugaatti fa'aa dhugaa barbaadadha waliin jechaa jirti malee. Nuutoo hin beekna duratti qophoofnee eegaarra Yesuusin. كسي والله دغادا وان قبوبنا يغو جيرا نتي واتك uffannu amma boodaan hin jiru sibgat Allah allati sabaqa an-nas fatara an-nas عليها Abu Muaz dhufeera Sumayya Abu Muaz dhufee jire gadin bu'a uffata rabbiin namatti uffisu uffata rabbiin namarraa mulqina uffata guddaa uffannee taa'u jirra nuti walillahi alhamd Yesuus Kiristoos maal jedhe isin fakkaate Maatiyos boqonnaa Taayibo la hawla wala quwwata illa billah waa'ee dhufaansaa kanarratti maal jedhe yericha san guyyicha san anilleen hin beeku jedhe dubbate ani hin beeku jedhe yeroo dhufu garuu isin maal godhaa jedhe beeytanii qophaa'aa dhiisa ofirraa dhiisa wantoota kanneen dhufaa fi hin dhufu homaa dhiisaati qophaa'aati eegaa jedhe dubbate qophaa'aa khalas qophaa'u qofa isin rabbiin gabbaraa qophaa'aa Yesuus yoo dhufellee waan khayrii irratti isin argu yoo dhufe bar nabii rabbiidha alayhi salaatu wasalaam salaata subihiidha salaataa jedhan awwal akka dhufe ma'muuma ta'e duuba ummata nabii Muhammad duubaan dhaabbate nam salaataa jedheeni san booda namu imaama ta'e ummata hoogganaa jedhan كذبا بارك الله فيكم أكسيتي جبادة أكس وان فانسا يسوس كان رتي مناسبات وفانسا يسوسيني إذا كان رد بچو أرباديت يعني بقى دبتني يسوسيني كا يرفاتي سا كان إيغاني كلا دابتني چفرامي تياتي سا يتكا كلا نابني كنا كان أردوس كانت تفتي أرغنا كا أكا سورا ركيساني تسورا سوسري تو باتوسي هاتم تسايو جچو لسنيفو Kullaa dhaabbatanii surree kaawwatanii Yesuusin hin eegani walitti namanii dhiiraa dubaraa caffaraa laayivii irratti Yesuusinitti dhufnaan balaa bu'e dafaati tiiktookii cufadhaati of sataraatii uffata keessan uffadhaa qophaa'ee eegaa malee akka isin ajajetti akkatti kullaa dhaabbattanii maal isinii godha kullaa isin laaluu dhufamoo saniifuu qophaa sargirra jiranii yubar jarru ustaaz sargirra jiranii yubar jarru fuusisuu immoo? Dhufuu jira Yesuus jiranii. Maali karaarra jiraa kan isaanii maaluma waggaa deemamoo karaa? Keenya yoo dhufnaa numa dhufa al tokko. Yeroo mataa kan dhufa malee wanni qophiin barbaachisu bare. Nuti bari yeroo dhufu malaayikaa irraa harka kaateetiin dhufa gilsii dhufa malee nama hattuudhaa miti nama sodaataadhaa miti kunoo anas jiree kunoo jedhaani bara koottaa yaamu mintoota jedhee yaama malee dhokatee akka hattuudhaan deemu. Indee? Maan rakkatee akka hattuudhaa deema inni mul'inatti dhufa ganaa hin dhufaa jira karaa na qopheessa akkana na godhallee hin jedhu dhufnaan gilsii dhufnaan watakka diriddiriin hin jiru Fannoo sodaata ammas diriddiriin hin jiru Fannoo sodaata akka dhokotu hin dhokatu amma wannaan jedhu mee dhuguma dubbanna amma tama dhugaa dubbannallee mee wannaan jedhu haqiiqatan mee ummanni keenya kuni kan kiristaanaa akkasitti osoo muuziqaa kana muuziqaa wanna maal jedhanii sila ka dhaansan kirariidhaan san ka akkana godhanii
nama sagalee kennu sun maal jedhani maqaa isaa maal jedhaniin jedhan Maarkarii. markariidha hin beeku ani ka akkana godhanii akkana godhan sun Eeshi jedha. kaan ala kaan guddicha sani ka wanna godhan sani maqaa isaa hin beeku ani Intini piyaanoo isa sani guddicha sani guddicha kan piano maal jedhame keyboardidha inna keyboardii hin Gitaara beeku guddaa ani ka sana. wanna goggodhanii olii gadi dhaanii sani isa kana waldaa keessa galchanii Meeshaan hundi achuma jirti bara ustaad. Wallaahi. ijoolleen dubaraadhaa akka jirtu mataa qullaa osoo dhaabbattu ka harmi mul'atu ka sarbaan mul'atu ka miilli mul'atu ka rifeensi mul'atu osoo dhaabbattu dhiirri ammoo osoo sirbu kun mataan gadi garagalee lukaan ol garagalee osoo sirbu Yesuus Kiristoos dhugumaan isaati akkanaadha yoo dhufe hin saalfatu ammoo tanuma jedhame ime walda masan osoo seene amma hin saalfatu intanu saalfata wallaahi Amma namni miilaan gad deebi'ee sirbuu dhisee bara amma qilleensa irratti akkana. laa wallaahi ani sammutti nan galu ka hin saalfata namni akkamitti hin saalfan namni guddaanu amma maanguddoo bara amma maanguddoo ganda keennaa dhusuu fidanii jechuudha Yesuusiif durii sanii miti bara maanguddoo ganda keennaa fidanii amma mee koottaa maanguddoo waldaa kana seentanii laaltanii osoo jedhanii ni maal jedhe uzu billahi mina sheexaan irrajim jedhe achi ba'a wallaahi hin ta'u Hin agarree maanguddoo wayii bukkee sheeriitti godhe jettee tiiktook ilaalte jettu. Yaa dhugaa. Tiiktook ilaalanii iyyuu damma kun kaanii dubara qullaa fi dasirraa arganii miti. Subhaanallah. Khair inshaallah. Akkam taate Sumayya? Ashi rabbi alaafisu. Taate qoyyi rakkoo itti jira. Rabbi rakkoo. Allah. Rabbi rakkoo jedhan waa baasu. Hin dhufa Yesuus himaa. Hojiis dhiisaa ta'a eegaa jedhin. Adaamii hojiis. Amma nyaattu. Hin dhufa. Amma arguu koo qophaa'ee rukaa jarri nyaattu amma qoyedhaani. Foon uffatee dhufamoo. jarri baay'ee hin dhufa jedhanii zamoona kana ani zamana kana maal fitti kaanan hin beeku bichaani amma irra caalatti wanni kaaniif beeytanii haqiiqatti wanni amma zamana kana ajendaan kun dhufee fi waa takkatti qofaafi Dilumataan. Yesuus zamoona kana boruu iftaan dhufaaf osoo hin taane ijoolleen shaadaa qabachuu waan jira Shaadaa qabat. Mallattoo qiyamaati ijoolleen isaaniif. bohaarsuudhaaf ammoo maal gochuu barbaachisa wangeelli hin qubsu ijoollee wangeelitti ijoollee wangeela quufuu hin dandeessu yeroo hundee magaafatti wangeela hin quuftu ijoollee sababa kanaaf wangeelli waan hin qubsiniif amma maal gochuudha wayyaree beqa Yesuus hin dhufa yoo jedhan ijoolleen qalbiidhaan xiqqooti Sodaattee. Wii. dhufuu jira jaannami nu seensisaa dhufee jedhan kookkoodha kookkoo jedhanii Macaafni kun isaa fiddaan jedhee gaafata kanaa baayibilii isaanii. Kana isaa fiddaan anoo kana hin barsiisne. Kun isaa dhufa. Nuunoo maalitti Eenyu bira dhufa gaafuma dhufu sani? Anaaf gaafidha ustaas. Eenyu bira dhufa? Lafuma sana dha. nu bira dhufa Dirree lolaa akka goone haa akka irratti godhin lolle. Tanan sodaadha. nu bira dhufaan namni bira dhufu nu bira dhufa gaa Oromooti jettee Amaaris kootettanii akka waliin finne bichaa yaaddan yeroo sana. Sidaasi waan istani. Faranjiitu dura lola. Faranjiin nikileeraa meeshaa hunda qaba. Isumaan dhawa addunyaati. namni bira dhufu nu bira dhufa jedha jarri amma dhuguma kan keeti ati amma yoo dhufu yoo kiristaana bira ka dhufu taate pheenxeen Itoophiyaa qofa keessatti waldaa ijaarattee maqaa amantiitiin uf galmeesse ka ministeera nagaatti uf barreesseetiin jiru pheenxee waan amantaa kuma afurii wayii jedhan pheenxeen qofti of barreesseetiin jiru muslimni tokkicha ortodoksiin illee lama sadii saniin ala ammoo pheenxeedha akka jiru kumni afurii wayiidha pheenxee kana keessa kamiin bira dhufa ortodoksii bira dhufa moo kaatolikii bira dhufa moo macaafa torba pheenxee kan itti amantu maqaa macaafa 66 Kaatolikiin 73 Ortodoksiin 81 kan amanu jira 80 wayitti kan amanu jira 76 kan amanu jira macaafni kun waan garagaraa dubbata isa kan bira dhufa amma Yesuus yeroo dhufu dhugaadha tun gaafii waan jajjabaadha ammoo biyya kamiin dhufanneedha Warra erga kitaabatti dhiis eessa waldaa kam seenaa jechuun yoo sagadu mana kam Masii dhaqa. waan luukan nu galchime jara barreessaa jiru. nama seensisee Oromiyaa si erguu hin danda'u si fashii ati ergadhu achi. Gaaffiif deebi'aa lulluuqanna. Waldaa kam seenaa amma. nama gaafii qabullee seensise inshallah gasiif Sabboon Finfinnee dhufaa. Ajaa'iba.
Allah. Dhufe Yesus kuno tokko. Matta. Konto. Akkam jirtu? Masya. Argitutti jirra. Wallahi. Alhamdulillah. Kuulan intunis laaree funuma ergattiin si'a Oromoo koo ergachuutti hin jirtu. Akkam nagumaame? Kana jiraachaatillee. Jira galata rabbii isin akkamime? Wallahi nagaadhuma jirra. Waa Yesus himaxaalii haasaa jirra. Waa'ee Yesus haasaa jirtu waa'ee Yesus. Yesus ni dhufa guyyaa qaba guyyaa ni dhufu. Yoom dhufa? Garuu maaqeektus ni dhufa. Ammuma kanayyuu dhufuu danda'a. Maatti beektu sin maaqeektu akkatti dhugaa. No gaaffii jechuun koo ani yoom gaafa dhufu hin barree? Hayyee. Sinas akkuma quraanaatti deema. Anamma jechuudha akka kiyyaatti jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Quraana kanas hin qeeqotoodhuma waan barbaade ta'e hin qeequ. Sin ustaazota waanta ta'eef waa'ee Yesuusii maaqeektu. Eeqaa miti. Yesus himaxaal jennaani yoom dhufaa eessatti dhufaa keenya amma ifatti himee nutti himee jira eessatti akka dhufu akkamitti akka dhufu. Ustaaz dhiifamallee naaf godhaati jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf dhiifama naaf godhaati si waa'ee Yesus Kiristoos kana baay'ee karakkartuun karakkariina an akka kootti quraanan karakkaru maaliif Yesus Kiristoos afaan keenan ayyee hin karakkartu sinumnaa ol hin karakkartu bara. Sumayyaa dhiifama naaf godhaa bakkan balleessetti dhiifama naaf godhaa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko kun quraanni maalidha jedheen karakkaru maaliif dhiisaan karakkariinaa sini guyyaa qaba guyyaa Yesus Kiristoos dhufu. Falmaan jiran Yesuusiif hin falmaa jira malee laali Yesuusiin falmuu fi Yesuusiif falmuun gargari. Anamma Yesuusiif hin falmaa jira yeroo Yesuusii waan hin taane jedhan naara yeroo Yesuus waan hin jenne irra kaan nan naara yeroo Yesuusin xiqqeessan nan naara. Maaliif nabiyyi rabbi kabaje kana fuudhanii yeroo jarra akka hin taane godhan aareen isaaf jecha dubbataara malee yoon dhiises wanti namni hin jiru garuu Yesus Kiristoosiin akka hin taane gochuu hin danda'ani maaliif ergamaa kabajamaa waan taateef hin kabajna hin jaallannaani animmoo garaan nan danda'u sanumaaf afaan kee anabuu jaalala isaaf qabnuyyuu ibsuudha kun sii galee yeroo dhufanii Yesus akkas jedhan utuu hin jedhin maaliif jettu maa kijibarra keessuu jedha. Kanaa miti fakkeenyaaf ammoo ustaaza wal akkas jettee dubbatti namni si dhiisu jira waan inni hin jennetu jette. Saniifuu animmoo Yesus Kiristoos kan kabajamaa kana rabbiin isa kabajee erge kana ergamaa godheessa erge ummata kana ummata Israa'eloota dukkana keessa akka ifatti yeroo isaan baasu ergee kan inni kabaje sana fuudhanii waan inni hin jenne jedheera yoo jedhan waan inni ofiin kennine yoo kennan maaliif akkas gootu dhiisaayyuu wanta akkasii bareedaa miti waanuma abbaan dubbate godhaniif bareedaadha jedhaniin haasa'ama sinii galee maaliif boritti qaanfatama waan ta'eef jechuudha. Saniifuu Yesus Kiristoos waan inni ragaadhaan macaafa keessatti dubbate sana godhaa malee waan inni hin jedhe hin godhinaayyuu jennee dubbanna. Egaa yoo Yesuusiin falmite jette sitti fakkaateetu malee Yesuusiif hin falmaa jira. Yesuusii waan hin jaalluuf isaaf hin falmaa irraan falmaan xabaqaa Yesuusi. Bakka kanatti waa lama jiraa jirta nama illee tabiraallee jirti. Tabiraa tan jirtu nuti rabbi tokkicha nu uumee jira. Isuma tokkicha tukaa ergamoota illee ergu isaa. Rabbiin sun gabbaramuu qabaadha yaamsi keenya. Islaamumaa jechuun wannummaan rabbiin dirqama nurra kaa'ee Qur'aana keessatti nabiyyoota hundatti illee wani dirqama kaa'e. Yesuus Kiristoos illee wani lalabaa ture isimatan. Rabbiin tokkicha qofa gabbaramuu qabaadha. Yesuus Kiristoos qofaa miti. Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wasalaam namni gabbaru argamnaan akkuma kana dubbanna nuti. Namni Nabiyyi Muhammad kadhatu argamnaan dhukkee irraa kaafna akkuma dubbannu kanatti. Eessaa fuuteeti jenneeni. Namni ooliyaa kadhatu argamnaan namni sheekota kadhatu argamnaan namni dhakaa kadhatu argamnaan namni muka kadhatu argamnaan rabbi tokkicha samiif dachii uume malee nuti akkuma kana dubbanna osoo achi hin qabin gara nan qabin garas hin qabin nam tokko kadhatamuu hin qabu uumamni rabbiidha Gabrieliin illee Miikaeliin illee dhakaan illee mukni illee nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam nabiyyiin kabajamaan kan nuti eenyurralee jaalannulleen Yesuus Kiristoos nabiyyiin kabajamaan nuti eenyurralee jaalannulleen namni tokkolleen Abrahaam illeen Museen hundi isaanii tokkolleen kadhatamuu hin qaban rabbi tokkicha qofa yaamsi teennallee simatan kanaammoo dirqama ofirraa qabna nuti siigalee rabbiin tokkicha akka gabbaramu jechuudha rabbiin tokkichi gabbaramuu qabaa kan jennu ammoo Yesuus Kiristoos waan isin rabbitti maktaniif jecha lakki Yesuus Kiristoos haqa isaadhaa kanaafi
Rabbiin ammoo haqa isaadha kennaa fi rabbiin rabbii jedhaati Yesuus Kiristoos ergamaa jedhaadha. Nuti ammoo guyyaa tokko Yesuusin arrabsine hin beeku. Garuu waan isin jettanii kun sirrii akka hin taane waan beekunuuf jecha wantoota sirrii hin taane san isinitti himna. Wanni kun sirrii miti. Macaafa keessa bakka kanaatti barreeffame sirrii miti. Yaadni akkanaadha sirrii miti. Wanni sirriidha akkana karaa kana jenneen dubban. Kan ammoo namni isaa galte hin fudhata. Alhamdulillah. Namni isaan galle ammoo ni dhiisa jechuudha. Walii galatti sii tanaati. Nuti Yesuusin diinaa miti. Jaalallee Yesuus. Waa tokko bachiisuun hin barbaada Ustaaz. Yeroo baay'ee Nabi Muhammad yeroo arrabsamu maaliif iyyituu maaliif u'uu jettanii balaa kaastu hin jedhu miti Ustaaz. Akkisooti. Naam. Wallaahi ndoo kan nun balaa buusaa jirru Yesuus Kiristoos birri badhamne halkanii guyyaa balaa buusaa jirra nun otoo beekani. Nabi Muhammad ummanni waan kaatee dubbachuufi malee ummanni hundumtuu waan kaanii irratti tokkichaan kaanii haasaan hin malee akka xiqqoo beekumsaatiin garuu halkanii guyyaa kan Nabi Muhammad caala kan nun iyyaaru Yesuusiif. Maafi Yesuusin xiqqeessitu, maafi Yesuusin arrabsitu, maaliin hin jenne maa irratti kijibdu jenne halkanii guyyaa asirra taa'ee wanti dubbataa jiru eenyuuf Yesuusiif dabar. Nabi Muhammadiif Yesuusiif maaliif irratti kijibdu waan hin jibbanne. Saniifuu nuni Nabi Muhammad qofa osoo hin taane kun akkasittiin Yesuusiif illee akkana guyyaa teenyaa haasaa jirra irratti kijibina waan hin jedhen jedhiinaati. Karaa inni isin ofirra deema, karaa inni isin barsiirra deema. Waan inni dubbate waan biraatiin toroggomiina. Dubbini dubbate hiphoo miti, dubbini dubbate taratii miti, mammaaksa miti. Sookoo fi sorgoo godhamee akka barbaadetti kamu miti. Saniifuu waan inni barsiise qad godhaati akka inni barsiisetti fudhadhaa jennee halkanii guyyaa asirra teenyu. Kun teenyata akkasitti haasaa jira nuni Yesuus Kiristoosiifis halkanii guyyaa iyyina isin jechuu barbaadeen asumaan akka hubattanii